السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرتو كبجمتو تجالة تردفتو أوروميديا قويا حرا فيديو حاراتين سنف ديبي رفي تنجرا ورين channel kanaaf haarawaa tandafaatii subscribe gochuudhaan maatiiwwan channel keenyaa taasisaniin jecha warri on subscribe gootanii maatii taatanii jirtan immoo viidiyoo kana share gochuudhaan like gochuudhaan support nu godhaasiniin jecha comment irratti waan feetan barreessuudhaan jajjabeessaa viidiyoo qabdan illee mention nu gochuudhaan akka irratti dubbannu nu gargaara isiniin jecha. Egaa akkuma beekamu samana kana viidiyoo makiidhaan wal qabatee footoo garaa garaatu sooshaal miidiyaa irratti maxxanfamaa jira. Footoo isheen dur kaateedha mataa qullaa taatee waan arge kan kaateedha. Sanaan wal qabatee laayifii isiin ergasii dabarsite kana fiduudhaan sooshaal miidiyaa irratti baay'ee qeeqanii jiru. Sanaan kan wal qabatee viidiyoo wayii jira isa wajjin ilaalla. Amma xumura viidiyoo keenyaatti like gochuudhaan wajjin turaa isiniin jecha gara namni baqattummaadhaan UNHCR bakka jaamtu jira achi dheenee mazaggabanna aandireejii warri ta'an gara isaaf bakka jaamu jira bakka san nu geessanii achi wal barra gaafa achi wal barree nama kanaa wajjin namoota xixiqqaa kanaa wajjin wal bartaa achumaan walitti daamta achumaan saa'ee bataata achumaan hiriyyaa taatee itti fuftaa jechuudha. Kana jechuun kiyya maal jechuudha ishiin tun yeroo san akkasitti laayifii san keessa hojii turtee sanuma keessa qabsoon Oromoo takka ni yaadataan I think gaafa abii boombii itti darban takka. Amma wanni si gaafadhu cheendadii wanni si gaafadhu. Ramzii jechuun warra malkaati nama gosti isaa nooleeti. Barsi hime jaalalleedhaa siin jee barjoolleen obbolummaa walitti dhufnu isiin obbolummaa sababni waliin nu fide sabboonaan argee sababni waliin nu fide aandareejiidha turre nuti yeroo san. Ishiinis aandareejii turte nuti sallee aandareejiidha turre. Namni aandareejii kun yeroo san UNS taphachiisti beektaa bakka taphaa minaamin achi wutti wal barre naafi maakiin minaamin nuti hundinuu keenyaa'u achi wal barree saa'ee bataan achi nuti mana hiriyoonni dhiiraa hojii galuu qabna. Dubartiilleen ijoolleen biyyaatillee minaamin ijoolleen firaa minaamin hojii jiran. Isii tanaas fuuneef keessa. Dirree gabaabumatti HD karaa gabaabaa sabboona waan kana gaafadhu karaa qaxxaamura. Afaan isaa kanaan afaanuma haasawaa jiru kanaan jaalalleedha moo fireendii moo maalii danuu baasii bakka tana gabaabdu. Tiifiirii moo jiraatii na dhageeffadhu akka macarrashaatti sitti geessu jira. Boo na dhageeffadhu haasa maal taate rabshaa wal godhuun hin barbaachisu namaan nu dhageeffachuu jira miti. Kaniin siin jechuu jiru yeroo san ijoollee aandareejii taatu sana UN wal fiddee wal nu barsiisti. Sanboota nutiin kun maal taane mana tokko jira mana walitti kireeffannee akkanumatti hojii jiran hojii jiraachuu jalqabnee sanboota nuti ijoolleen dhiiraatuun taffeen dubartii masrii keessa dalagaa ni qabdi maakii tanaaf dalagaa laallee qaamaanillee de'ii fa'i ishiin tuni dalagaan tuni hin argamnee fi bakka nutummaan ijoolleen dhiiraatuun akkuma hojii jiran ijoolleen dhiiraatuun ni beektan fuudhis yeroo takka godhattee yeroo takka xapxap akka ijoollee jechuun naaraa minaamin akkasii jiraachuu turre. Ishiin tunis akkasuma hojii jiraatti akkuma yaala haalotuma kana keessa micaan tokko aayidiyaa bareedaa nuuf fidi. Aayidiyaa maal jiru? YouTube haa dalaynu nama jiru. Maaliif ijoollee san keessa nama abshaala nama diraamaa danda'u minaamin hojii jirra diraamaa dalagu eegalte. Diraamaa dalayna yeroo san isiin tun nu keessaa eenyu laatti micaa Ramzii jaamu kana jaalachuu turte jechuudha. Ramzii kana jaalattee hatta farshoollee jechuun boochee hirriibaa na kaastee yaa obsaa kayitiin hojii falmii Ramzii kana niin jaaladha Ramzii tan maakii nama biraa maakii jaamtu jira ta Ramzii jaalattu ani Ramziidhaan jaaladha itti irra loluu turte. Taasan arginee kanaa hojii walitti finnee hojii jaalachuu turre YouTube hojii dalaynee minaami waayittuu hojii dalaynee sanboota adda baan maakiin tu gaafa guddattu nutiin kun maal goone ni beektaa? Gaafa maakiin asliidhaan nama gurguddaa Nasraa Gursum tan. Nasraa Gursum jechuun nama nuti Nasraa Gursum siif himuu dandeessi. Nama likkin na beeku gadi fageenyaani obsaa jetteeni. Gadi fageenyaan nama na beeku. Gaafa biyya irraa deemtullee gaafa kaayiroo keessaa deemtullee obsiyyi deemuuf hin deema akkana minaamin jee nama mana danda'an dhufeedhi akkana deemuuf hin deemaa jee natti himee deeme keessaa nama takka jechuudha. Yeroo san ijoollee tanaa hojii wal qunnamsiinee maakiin tun afaan waan beektuuf jecha nama kanaa hojii wal qunnamsiinee ajandaa barbaannee itti geessinee sappoortii ishii godhu ture. Haga gaafa raachuu hojii wal jaalatan jaanii haasa'uun kanatti jechuudha. As taa'ee jechuudha bakkaan jiru ta'a eegaan kaayiroo irraa deeme. Laal dirree kiyya akka gootu laal amma haasawa sirrii jirta laal
osoo gara raachuu as hin dhufne raachuun deengaddaa isteeppii isiin tarkaanfii isinii wajjii wal bartanii laayivii danuu kanarra ramsiis jaalattee amata afur kan hin kijiba siin qoy laal tarkaanfii isiin aslii biratti ittiin kutte achirraa akkasin nu as kootu jalaas fidi. Okay siifin maana dhagee gaafa diraamaa hojii dalaguu turre kan siin jee kana yaadattee miti gaafa diraamaa kana manuma keenyatti hojii dalaguu turre nu hundi keenyaa ishiinis yeroo sana aslii kanaas hin beektu. Sambooda yoo yaadattee jiraatu taate 19 keessa 2019 jechuun Abiyyi amma kun Finfinnee keessatti hiriira bahamee Abiyyi kanarra boombii dabruudhaaf wanti takka dhuftee turte ni yaadatta? Abiyyi gaafa mucaan wallaggaa boombii kan garee biisan. Mucaan du'isan yeroo san nuti maal jenneen maakii tanaan akka isiin jechuudha haasawaa dandeessi Amaariffa kana ni dandeessi. Oromoodhaan karra darbe Amaaraa miti akka isiin jara kanaa rabsutuudhaaf ajandaa barbaannee dhufnee itti hidhamne maakii keetii laayivii feesbuuk keenan filoora si deebisna keetii ol beekti laayivii seena sheer goona minaamin nutummaan warri mana keessa taa'u kun sheer godhuu jalqabne. You know what I'm saying? Sheer godhuu jalqabne. Maakiin tun sanboota beekamtii argatte sii galee miti. Beekamtii argattee aslii fanaa kanaafaa hojii wal qunnamtee asliin kun faan Facebook akhi jala deemtee ilaaluu dandeessa 2019 naafi asliidhaaf reediidhaaf hundinuu guyyaa Nasraa Gursum sirba Finfinnee ittee baastu suuraa hojii kaanii achi jala laxxafnee jira inumaatu mastaawaqaadha inni si galee yeroo san nuti fookasii yookaan irra godhu ani dalagaa biraatiin qabaa waan biraatiin dalagaa ture garuu jara kana hojii saayiba hojumaan deddeemna ture si galee dhiyoo kana garuu maakii wanni irra waqqasamu jirtu haga gaafa raachuuti mucaa kana hojii jaalachuu turte. Miidiyaa amarraa hojii jirani malee raachuuf ishiin mucaa kana jaalachuudha turte. Sanbooda Ramzii kana. Ramzii kana jechuudha. Jaalachuudha turte mana takkaa hojii godhu turanii bara. Sanbooda mana takka hojii rafu ture. Iccitii gadi hin baasu jeeti malee sabboonaani haga muxxeesii harmasii galgala galsiisuudhaan ture bara. Gadi hin baasu maali jennaan. Ati amma walumaa galatti ilaali. Maali namni hojii laatu waa'ee duruu wal kaasa. Wajji bashannanaa. Muccirii dhagee. Laali amma yaada kee faamnee jirra. Yaada kee hedduun walee jira. Ilaala Ramzi dirree akkamitti asliin isinirraa fudhatere akkamitti isin saamuu dandee? Karaa isaatti waliin dhufanii. Aslii namni itti geesse nutuma mataa keenyaan siin jeebar. Dayib jaalallee teenya turte jettan jaalalleen teenya tun akkamitti mana ijoollee argii galuu dandee? Akkaataa aslii biratti dheeteen siif himu. Reediidhaas Abduu Seedaas hatta Mubaarak Musammaatillee ni beektan. Amaariffan danda'an hedduu. Ishiin tun Amaariffa dandeessi. Ayyee. Mucaan tun akka ol baatetti Amaariffaa fi Oromoffaan akka isiin osoo itti warri godhe nuti ni beektan ijoolleen hargeetan ijoollee qaroomtuudha saayiba kayya. Hedduu. Fokos goonee ajandaa barbaadnee Amaariffaa fi Oromoffaan akka isiin osoo itti irratti dalaguufi ture. Ijoolleen tun nama jabaa kana itti dhiyaachuu barbaadanii achuma wal baratan. Sanbooda mucaan tun feemas taatee xiqqoo beekamtii argattee Facebook irratti 2019 yaadattanii namni TikTok irratti xiqqoo haasawuu ture yoo 19 keessa jechuu wanta turtan TikTok xaqqamachuu turtan 19 keessa jaallefadiloo qofa faadha warri geema taphatu minaamin. Maakiin faan TikTok irra hin jiran asliidhaaf hundinuu TikTok irra hin jiran Facebook malee. Sigalee miti yeroo sanitti maal goone nuti gara TikTokatti illee akka ishiin dhufti goone as deebifne. Achi eegaltee jechuudha waa maraa'u. Achi osuma hasuun. Afarsaa nama jedhamu kan ol galchi mee ililii darbataa jira. Afarsoo nama jedhamu kan. Okay. Itti fufi. Eenyu afarsoon? Afarsoo nama jedhamu ol akkoo tokko tokko jira. Laala wanni inni isin jedhu dirree kiyya dhaggeeffadhu amma. Okay. Waa hunda naa gale laala amma wanni ajajaa jirtu aslii fi Mubaarak faani hojii gartee haala Oromoo tokko tokko hin deemutti isii waan dandeettii afaan Amaaraatiin dubbachuu irra qabduu fi bakka tana jalli yarri walitti dhufe ammoo bakki itti naaf deemaas
eega jaalallee teessan taate hojii fakkeenyaaf walitti dhufeenya feemasummaa wajjin daldalachuu rakkoon qabu. Garuu eega mucaan kun mana tokkollee wajji galanii ramsii kana wajjin akkanatti maxxate. Amma maal ta'u maal jireenya beektaa? Viidiyoo takka taati gallaqifte moo maali? Ta'isiin halaalaa fiidee lafa tanaa xirri irra jettee mucaatti maramte takkaa jira. Viidiyoo isa yuutuubii hojii dalaguuf immoo akkuma jaalalaatti isii miira keessa galteetti utaalte. No. Yeroo takka takka amma YouTube irra jiru ani YouTube maqaa siif hima sabboona. YouTube maqaa siif hima. Ramzii Malkaaja dhaqiitii ilaaltee dheeyite nama kuma takkaa jiraame jala dhaqanii ilaaluu danda'an. Ramzii Malkaaja YouTube san. Oo ijoollee jechi jala dhaqaa guuruudhaa viidiyoo. Dhiyoo tana maali ni beektaa? Dhaqee dhiyoo tana wanni inni viidiyoo sanii fi laal dirree wanni inni viidiyoo sanii fi yaada tokkoon naa dhufe laal dhiyoo tana geestirra osoo teessuu ibsi shaakii jetteen yeroo ati dhufte laal akkanattiin lafaararree xirgee sitti maramaa jetteen mucaa kanaa amma dura akkasumatti xirgeetti itti maramte viidiyoo argeetiin wallaahi hedduu ulfaatan jee kalaas. Maal ni beektaa maakii jechuun kan hin kijibe isiniin jenne maakii jechuun intala jechuudha wallaahi kan intala muxxee isii azaaba keessatti intala haadha isii muxxee isii azaaba keessa sareen arraabdu. Maaliif isin jee ni beektaa an dubartiillee arrabsuun fadhu. Waan inni isii arrabseefi qaba. Namni qorii hojii nyaatetti udaanii intala udaaniiti tiitisa. Dhiyoo tana maal jettee manni ni beektaa natti hinaafaneetti. Namni kareessa sappoorti si godhuu ture ajandaa sii kannuu ture. Waan ati irratti asootti sii kannuu ture akkamitti si xiqqeessuudhaaf yaada. Amma natti hinaafan jettee wallaahi kan hin kijiba siin jedhaan biyya yuukeetiin jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Sii gadeemti. Isiidatti haajaan qabu rakkoo biyya keessaatti irraa haajaan qabu yoon hin taa'es ni nyaadhu yoon hin dalagees ni nyaadhu. Sii gadeemti. Isiirraa hinaaffaa hin qabu. Garuu akkamitti ishiin dhuftee waa'ee keenyaa sanii gaddeebitee nurraa hasooti. Kunaamse waan isin jechuu jiru sabboona adda baafattanii jirtanii warras keessa jirtan. Warras natti naaftanii eeganoo isin gantee aslii bira galtee aslii jalan to'annaa aslii jalatti jalaa bahuu dadhabdee achitti ruusu akkamitti dandeessu? Waan takkaan siin jaa. Maakiin feetu aslii jalatti agartu aslii jechuun namaan ani hedduu dinqisiifadhu irraa. Maaliif hin dinqisiifadha? Asli jechuun nama beekamtii mataa isaatiin dhufe, konfidensii mataa isaatiin dhufe malee asli jechuun sappoortii Oromoo godheetii miti kan dhufe. Asli jechuun dubartii biyya Arabaa jirtuu fi dhiira biyya Arabaa jirtu raggabee arrabseeti dhufe. Ijoollee re'ee hedduu jechuudha. Namni ijaarratan 19 keessa asliin 18 fi 19 keessa nama arrabsuu ture malee waa'ee Oromootirra haasa'uu hin turre. Waa'ee Oromoo quban qabu dhugaa. Qabsoo keessaa hin jiru. Akkasuma namni waa'ee Oromootirra haasa'uu ture reediidha. Sigalee miti Abduu Seedhaa fi akkasuma Mubaarakiidhaa fi Asliidhaa fi akkasuma jarri kuni waan biraati. Maakii ammoo wanni isin akka isin feemasa taatu fookus irra goone nuti yeroo san Abiyyi akkasuma goone Abiyyi rakkoo biyya keessatti itti uumamne maakii ati feesbuuka kana banattee laayivii seenuu qabda. Ijoollee tana keessa mucaa Yaahiyaa jedhamu tokko jira mucaa qaruutee tokko. Isin akka asirratti HD waan akka si gaafadha galatoom ulfaadhu barri ammaati jechaa jirtu 19 bara Abiyyi Ahmadi. Finfinnee keessa boombiin itti darbamtee mucaa warra Wallaggaa. Yes man bro. Amma immoo isin akki achi asin dhufee eeguma sooshaal miidiyaa irra dhufee waggaa 4 immoo maali jetti? Siifii nama bakka tana. Laalaa feesbuuk irratti hin beektu ati afarsa. Ati biyya jirta gaafa nu beeka. Ani waggaa 8 moo 9 si beeka feesbuuk irra jennaan kijiba DC naan jette ani ergaanuma sooshaal miidiyaa dhufee waggaa 4. Habarsoon dhageeffadhu wanta kan siif hima. Wanni jira maali ni beektaa? Maakii jechuun 18 gara Ijiptii dhufte. Naafisiin jechuun nama yeroo takka gara Ijiptii dhufe. Galamti. Sanboota 19 keessa aandareejii keessa osoo hojii jiru aandareejii jechuun nama amma 18 namni as jala jiru namni tokko tokko na beeka. Aandareejii jechuun bakka wannaa ijoollummaa jechuun oolmaa biyyaa sana gartee oolmaa biyyaa jedhanii ijoollee barsiisantu jira. Ijoollee akkasitti UN nu gargaaru turte sababni nufi ishiinii fi Ramziin kunii fi guruppiin tiivanii yuutuub hojii. Tunisuma dhugaa isiidhaa qoy. Wallahi isiidha kan hin kijiba siin jenne. Kanaafii wallahi ani tubbuna dhiyoo kana arkeen. Aboo kalaas jiru gurbaa. Aboo gurbaa jiru nama kuma takkaan jala jira.
Siigalee Aboo cufi dirree cufi bilaa leek. Akkasii ilaalu. namoonni isii arrabsu ture san ajandaa isii ka dhugaa harkaan qabu. Yaa amma isin argamu. Isin yeroo dubbattu yeroo haasoytullee nama takkaa harka dhiiraa harkaan qabe akka nama takkaa harka dhiiraa harkaan hin qabin itti haasoyti. Yaani akka nama Wallaahi warabbul ka'aba kaniin kijiba siin hin jenne ibsishaa goo kana. Inni ilma dhiiraati nama bareedaadha. Nama sikkoo mandooti namaan hedduu kabaju namaan rispeekt godhu. Gaafa qaamaan arge yoo ibsaan isii fuudhee ani surriidhaan mataan baafadhaan siin jee. Isiin dingilinaa yoo qabaate. Yaa ilaahi Abu Khalifa. Nama dhiira afuriitu isii salee kaniin kijiba siin hin jenne. Mana takka keessatti kaniin kijiba siin hin jenne. Kaniin ijjiti yaan harka jechuudha. Maashaar astamaariin abbarachiisa. Feesbuukaan na dubbifteeti immoo karaa gabaabaa deemna feesbuukaan na dubbiftee. No, Facebookaan siifin barreessa amma jechuun osoo sarchi godhu jiru sabboona waan gaafate saniifin PC keeyyichuu feessi hojii isaa hojira. Sarchi godhi na dubbisi. Amma naaf sabboonaa fi afarsaa haasaa hanga sarchi godhi na dubbiseti. Dhagaa amma Oromoo kanattis wayii hima. Oromoo dhaggeeffadha. Amma mucaan kun maal jedha makii kana gara sooshaal miidiyaatti kan fidellee nudha. Sooshaal miidiyaa fidanii guddisanii bakka kanaan ga'anii booda irratti aybii namaa horii namaa dubbachuun maaliif barbaachise? Kun Oromoo nama ta'e tokkorraalleedha waan hin eegamnedha. Viidiyoon har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata ture. Viidiyoo gara biraatiin amma deebinee wal agarrutti Oromoo miidiyaa baay'ee.